gugurdaa fi xixiqqaa naannicha keessatti argaman walitti mahuun akka haaratti gurmeessu beesis. Akkasumas godina Booran Bahaa hundeessuun gaafii daangaa fi rakkoo bulchiinsa gaarii kumatamaa ture deebisuu beesis. Naannichi kan kabeessiseen walga'ii idilee sadaffaa bar hojii ja'affaa caffee mootummaa naannichaa irraa geggeesseen ta'uu ibsa. Galaana Balaayee dabalee sanitti hima. Caffeen Oromiyaa yaa'ii isaa har'aan magaalaa Bishooftuu, magaalaa Duukam akkasumas magaalota mana qopheessaa Hiddii, Udee, Dhankakaaf Dirree walitti makuun kutaa magaalaa sadiif aanaalee 10 ta'uun magaalaa Bishooftuu jedhamuun akka gurmaa'u murteessuu beeksise. Akkasumas magaalaan Shaashamannee fi magaalaa Bishaan Gurraachaa walitti makuun kutaa magaalaa 4 fi aanaalee 12 qabaachuun akka gurmaa'u murteesse. Magaalaan Adaamaa, magaalaa Adaamaaf magaalaa Wanjii walitti makuun kutaa magaalaa 6 fi aanaalee 19 of keessatti qabaachuun akka gurmaa'us jedhame. Magaalaan Roobeef Gobbaa walitti makamuun kutaa magaalaa 3 fi gandoota 12 of keessaa qabaachuun magaalaa Roobee ta'ee gurmaa'uunis ibsamee jira. Haaluma wal fakkaatuun magaalaa Haramaayaa, magaalaa Wadaayif magaalaa Addeellee walitti makuun kutaa magaalaa 3 fi godinoota 12 moggaasa magaalaa Maayaatiin akka haaraatti akka gurmaa'an mootummaan naannichaa beeksisee jira. Magaalaan Baatuu ammoo magaalaa Baatuu fi magaalaa Adaamii Tulluu walitti hammachuun gandoota 7 akka gurmooftus murtaa'e. Tarkaanfiin magaalota walitti makuun akka haaraatti ijaaru kunis misooma ariifataa fi itti fufiinsa qabu galmeessuun jireenya uummataa fooyyessuuf kan fudhatame ta'uu ibsi koominikeeshinii naannichaa har'a baasee ibseera. Kana malees magaalonni Mattuu, Aggaaroo, Bulee Horaa, Najjoo, Sandaafaa Bakkee, Shanoo, Mooyyaalee, Dodolaaf Shaakkisoo itti waamamni isaanii godinaaleef osoo hin taane kallattiin mootummaa naannichaatiif akka ta'u murtaa'uun ibsameera. Humna raawwachiisummaa magaalota fooyya'ee tajaajila si'ataa fi qulqullina qabu akka dhiyaatuu fi misoomni hunda galeessa ta'e akka galmaa'u gochuuf sadarkaa magaalotaa akka fooyya'u murtaa'eeraa jedha ibsichi. Magaalonni akka Adaamaa, Shaashamannee fi Bishooftuu magaalaa Riijiyoopolis jedhamuun sadarkaan yoo kennamuuf magaalaa Roobee fi Maayaa ammoo magaalaa Muummee akkasumas magaalotni Mattuu, Aggaaroo, Bulee Horaa, Najjoo, Sandaafaa Bakkee, Dodolaa, Shanoo, Mooyyaalee fi Shaakkisoo ammoo magaalota sadarkaa olaanaatti akka guddatan murtaa'e keessaayi. Gama kaaniin gaaffii misoomaa nageenyaaf bulchiinsa gaarii yeroo dheeraaf uummataan ka'aa tureef deebii kennuu fi seeraan alummaa naannoo daangaa jiru maqsuuf akkasumas rakkoo nageenyaa naannolee ollaa waliin daangaa irratti mul'atu hiikuuf godinni Booranaa Bahaa godina haaraa ta'e akka gurmaa'u murtaa'uun ibsameera. Godinni Booranaa Bahaa naannoo Oromiyaa keessatti godina 21ffaa ta'e bifa haaraatiin gurmaa'uu fi teessoon isaa Nagellee Booranaa ta'uu murtaa'utu ibsame. Godinni haaraan kun Booranarraa aanaa Mooyyalee, magaalaa Mooyyalee, aanaa Guchii fi aanaa Waacillee, godina Gujiirraa ammoo aanaa Liiban, aanaa Gumii Eldalloo, magaalaa Nagellee Booranaa akkasumas godina Baaleerraa ammoo aanaa Madda Walaabuu, aanaa Oborsoof aanaa Harannaa Bulluq dabalatee akka godinaatti aanaalee 10 qabaatee akka ijaaramu ibsame. Gurmaa'insa haaraa kana keessatti teessoon godina Gujii Adoolaa Reeddee ta'ee teessoon godina Booranaa ammoo magaalaa Yaabelloo akka ta'u murtaa'ee jira. Waggoota duufammaa hawaasni Booranaa godini Booran Bahaa hundeeffamuu gaafachaa turan. Nageellee Booranaa aanaa Liibanii fi Gumii Eldalloo Gudindirii yookiin magaalii Toksila argachuu malee dhabdee jechuun uummanni koomii kaasaa turan. Rakkoo nageenya dabalatee rakkoon bisaanii daangaa karaa fi bonaa uummata kan guddoo miidhaa ture. Akkasumas Mooyyaleen rakkoon nageenya waggoota duuf ture misoom daandii irra maqsuu dubbatan. Godin haaraa hundaa'e kanaa fi godin Booranaa keessatti uummanni gammachuu isaanii ibsuuf daandii irraa sirbaa turan. Yaabalirraa galmbulee dabalatee namoota biraa dubbifne. Ammaan tana nama keella yaballo gubbaa itti fulaa asiidha sharaqa jaatanii yaalii taane namni asuusi Koreyaa namni asuusi sinotiraakii Koreyaa taakti kan cufu gubbaa Koreyaa keessa don taateen gubbaa Koreyaa bajaajii gubbaa Koreyaa namni waan iyyuu waan hin beekan haan namni faan duwwaa kophee yaafate horii haan obbaa ofirra ciree addabaabayi gubbaa maree sirbuu jiru. Haan qawweedhaanu jira waan iyyuu waan hin beektu absitiinitti gammachuu jabduu jira namni gammachuu jabduu keessa jira. Gammachuu warra sun Nagellee Booranaa lafteen qara seensaati lafa gadaa lafa aadaa lafa abbootii gadaa sunti galeedhe lafteen qayiteen natti haaciite haa nurra badi deebi'ee namni gammachuu kan keessa jira. Nagellee dhageessaani. Nagellee seenuma duruu jechuun deeffachuu jira.
Anam boora waliin baanu jira. Waan ati dhagahu. Yoo dhageessa dhageelle. Dhageessa. Hin dhagaa. Dhageelle seenu maduru. Dhageelle seenu maduru. Dhageelle. Borum yoo nanya margo chalesa. Arra gammachu namni ufta golmulati. Amba yaansa diska sagala keetu keenanda goreta. Gammachu hin kamina ki baay'ee gammade. Waajjira nu gochuu waliin gamman. Shaba waariyoo jedhama. Shabaloo ana ta'uu bakki bareeduufi gammachuu iddoo qabdi. Ayyee. Lafti mulu baqqala sochoode. Mulu takaabii guutee waan gammachuu lafti sochoode. Fula goonsi hundi qoonjirri irra gortee naan dubbachuu dandeetta? Kun danda'ee bira deemes hin dubbatu. Gammachuu akkana sakkina garree laftira sochooti. Godini boorana muduu socho'uu jira. Mooyyalee agibbii agareeroo ag borboraqdhaas goomolee yaaballoon socho'uu jira taltalli eelwayyi gammachuu akkana sakkina garree guddoo gammachuu jira. Akka ijaarsa tokkootti godini haaraan kun ijaaramuun maal si ibsa? Maaltu si dhaga'ama? Ani gammachuu guddoo na dhaga'ama. Gammachuu akkanaallee takkina garree dhugaa galee dhugaa deebi'ee dabaree tabbaa galee waan ganna dheeraa nurra badan nuu deebi'ee nu argammachuu hin jirre waan guddoo gammachuu na dhaga'ama. Guddoo gammachuu na dhaga'ama. Ayyee galatoom. Ayyee galatooma sanne. Magaalaan Shaggar Finfinneetissuu eeguu fi akkasumas utubaa dinagdee siyaasa Oromoo ta'uuf ijaaramee jedhu pireezidantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa sirna eebbaa fi hundeeffama magaalichaa irraati. Godinaalee addaa fi bulchiinsota magaalaa naannoo Finfinnee jiran walitti makuun ji'oota duraa caasaan isa hojjetamee hundaa'uun isaa caffeen kalabsame magaalaan Shaggar sanbata daree sirna guddaan ifaatti hojii eegaluu isaa bakka pireezidantii Shimallis Abdiisaa fi aangawootni kaan jiranitti eegale. Obbo Shimallis kaayoo hundeeffama magaalichaa akkan jechuun ibsa. Seenaa Itoophiyaa keessattis magaalaan bal'inaan manaatiin iddoo murteessaa akkasitti ijaarame jalqabaati Shaggar. Ergamni Shaggar gurguddaa lama qaba. Tokkoffaa inni jalqabaa hojiin Shaggar Finfinnee tiksuudha. Finfinnee eeguudha. Hojii isaa jalqabaa kana. Ergamni isaa lammaffaa magaalaa Shaggar uummata Oromoodhaaf utubaa dinagdee, utubaa hawaasummaa, utubaa siyaasa Oromoo ta'e tajaajilu. Ergama gurguddaa lamaan kana qaba. Ergama gurguddaa lamaan kana bahuudhaan sadarkaa olaanaatti fedhii uummata keenyaa akka milkeessu kan irraa eegamu. Karaa kanaan ergama isaa akka bahu mootummaan naannoo Oromiyaa kallattii maraan xiyyeeffannoo kennuudhaan bajeta ramaduudhaan hooggansa kanaaf barbaachisu kaa'uudhaan tarkaaffii addaatiin kallattii addaatiin xiyyeeffannoo addaatiin hojjetama. Qonnaan bulaan kan keessatti dhiibamu kan irraa bahu oduun ta'an magaalaa Shaggar faana ta'ee abbootii qabeenyaa faana ta'ee qonnaan bulaan lafa iddoo itti misoomsu ta'a. Kanaaf lafti isaa akka kanaan duraa kan irraa fudhatamu kan irraa dhiibamu oduun ta'an lafa isaatiin investimentii gaggeeffamu keessatti gahee isaa kan taphatu ta'a. Qixa kanaan hojjeta. Galii magaalichi walitti qabu haala adda ta'een kaabineen mootummaa naannoo Oromiyaa murteessee jira. Tajaajila magaalicha misoomsuutiif oola. Uummanni keenya daangaa hanga daangaatti qonnaan bulaa fi bulaan keenya adda duree ta'uudhaan seeraa fi hojimaata mootummaan isinii qopheessuun daangaa Oromiyaa hundarraa warra adda duree taatan dhuftanii giddugala kanatti kan qe'ee keessanitti qubattan kan Shaggar akka sila jedhe siibee biyyaa siibee jedhamee irraa deemamu hin taane siigalee biyyatti siigalee jedhamee kan namni hundi itti deebi'ee itti galu akka ta'uuf kan hojjetamu ta'a. Diyaasporaa biyya alaa jiruuf uummata keenya adda addaatti socho'an hundaaf hojimaata adda ta'e qopheessaa jiru hundumtuu dhufee kan itti qubatu ta'a. Shaggar keessatti namni lafa gurguru lafee gurguraa, seenaa gurguraa, eenyummaa gurguraa, lubbuu isaa gurguraa, seenaa isaa gurgura. Namni lafa gurguru laftis waaqtis namnis seenanis itti naraarama. Dhaggeeffattoonni ammoo gabaabaa addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaanii atileetii Maanee Haayileen fiigicha guddicha kiiloomeetira 50 dubartootaan rikoodii addunyaa haaraa galmeessuun injifate. Dorgommiin kunin kalee Afrikaa kibbaa magaalaa Beehaa karaan dura Poort Elizabeth jedhamuun beekamuun dorgomama. Maaneen fiigichaa daqiiqaa 3 fi sekoondii 29 kan xumurte yoo ta'u rikoodii kanaan dur ture daqiiqaa 4 oliin fooyyessite. Itti dureen Ameerikaa Jiil Baayiden kalee hawaasa keenya keessatti gogiinsa miidhaman daawwachuun gaanfa Afrikaa waggoota kurnan darban keessatti hongeen rakkachaa jiruuf biyyoonni dureeyyii ta'an akka deeggaran gaafate. Jiil daawwannaa biyyoota Afrikaa lamarraa taasifteen gogiinsi Keeniyaa, Soomaaliyaa fi Itoophiyaa keessatti rikoodii cabseen namoonni miliyoona 22 beelaan waan miidhamaniif xiyyeeffannaan guddaan akka kennamu gaafachuun xumurte.
Mani maree mirgoota namoom dhaabbata biyyoota gamtoomanii walgahii guddaa torbaan shaniif turu Jiniivatti jalqabe. Gochi Raashiyaan Yuukireen keessatti raawwate irratti xiyyeeffatee jedhanii eegama. Ajandaan kun yakkoota waraanaa Itoophiyaa keessatti raawwatamu jedhame akkasumas ukkaamsa dubartoota Afgaanistaanii fi Iraan keessatti raawwataman kan hamate. Mani marichaa Miyaanmaar, Suudaan Kibbaa, Kooriyaa Kaabaa fi Beelaruus ni ilaala. Haa ta'u malee biyyoonni miseensa ta'an miidhaa Chaayinaan hawaasa musliim isaa irratti raawwatee jedhan irratti akka mari'annee murteessan. Dooniin Qibxaliyaanitti galaan keessa dhidhimtee daa'imman dabalatee namoota 100 olii du'uun akka hin oolle himan. Ammatti yoo xiqqaate godaantonni 62 du'uun isaanii kan mirkanaa'e yoo ta'u daa'im xiqqaa dabalatee daa'imman 10 kibbaa godin kan baata xambarootti dhalate ka gudate Abbinet Kabadaa hojiilee tololtummaa hojjetuun miidiyaalee hawaasa gubbaatti beekama. Hojiin jireenya isaa itti geggeessamu agarsiisa fi ispoortii mootosaayikiliiti. Hongee godin Boorana miidhaa jiru suuraa haadha tokko miidiyaalee hawaasa gubbaatti maxxanfamee argee dhaqee ilaaluu malee hin buluu jedhee magaal Duraame irraa ka'ee Booran dhaqe. Achi ga'ee haadha suura isaanii argee lapheen isaa gaddaan caphee garuu dootee jedhamuun BBC'tti hime. Ofi jalqabaa waa'ee hongee Boorana miidhaa jiru kana akkamiin dhaga'ee dubbata. Ofi jalqabaa waa'ee hongee Boorana miidhaa jiru akkamiin akka dhaga'ee dubbata. ቦረና ሲሄድ አንድ እናት ፌስቡክ ላይ አንድ ፎቶ የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ሲቀርብ አየውና ሚዲያ ዋሰረቲ ሱሮ ነመገድሲሱ tokko argeen boqonnaa dhabe suurin argee haadha tokkotu jira harkaa fi miila isaanii walitti dachaasanii lafa taa'u naannoo isaan ta'an wanti tokko hin jiru suura baay'ee nama gaddisiisuu fi laphee nama cabsu suurri kun miidiyaa hawaasaa adda addaa irratti qoodamaa ture suura kana ergan argee qalbiin koo boqonnaa argachuu hin dandeenye hangan dhaqee uummata kana ilaalutti achi ga'ee ergan isaan ilaaleeyyuu miirri kun wayyaa'e wanti argitu kan abdii nama kutachiisu ta'uyyuu isaan waliin beela'uu fi dheebochuun qalbii kee hammatee bilisa si godha kanis suuricha argee sa'a booda gara sa'a 9 ture hirriban dhabe konkolaataa kontiraata fudheen Duraame irraa gara Shaashamannee dhaqee achi bule kan naa bariyyuu natti hin fakkaanne osoo nani nyaadhuu dhuguu siree gaariirra rafuu saba keenya biyyoora rafu argee deemuun qaban jedhe. Achi ga'ee wanta Booran keessa jiru waan argee obbo Abinet akkanaan hima. ይሄ ንጠየቅ ነገርም ይሄ ነው ብዬ ምላሽ kun waan gaafatamus kan akkasii jedhee deebisii kennus miti bitaa fi mirga laaltee wanta abdii kennu hin argitu gogaadha lafti gogaadha wanti nyaatamu wanti dhugamu hin jiru horiin isaanii du'anii dhumaniiru namni waan nyaatuu fi dhuguu dhabee lafeen isaa gogee jira ijaan ilaaluufuu ni ulfaata horiin sadarkaa jiru jedhamurra miti kan argaman naannoo murtaa'e qofa tokko lama argita kana haala ijoolleen isaanii waan nyaatan dhabanii baay'een dhukkubsatanii ciisaniitu jiru haalli uummatni keessa jiru gaarii miti. Haadha suura isaanii miidiyaa hawaasa irratti argee barbaachise lubbuun hin jiran jedhamuun miirritti dhaga'amee dubbata. በህይወት እንደሌሉ ነገር ያሳዝናል እጅግ በጣም ልብ ይሰብራል እንደውም lubbuun akka hin jiranitti himan nama gaddisiisa laphee nama cabsa haadhaan suura isaanii arge sana argachuuf hin deeme ture isaan argachuuf yaalii baay'een godhe suura isaanii namoota naannicha jiranitti yoon agarsiisu haadha naannoo keenya turan amma garuu lubbuun hin jiran waan jiru natti himan humaa gochuu waan hin dandeenyeef gaddeen warra kaaniif qaqqabuun waan narra jiruuf kaanis garasuma deemaa waan jiraniif gara yaabelloo deemee bakka suuqeewwan jiran dhaqee waan humna kootii bitee raabsaa jira. ነገር ወስጄ እያደረስኩ ነው ያለሁት Abinet haal Booranaatti argee maatii isaa Duraame jiraniitti himee isaanilleen dhufnee si gargaara ittiin jechuu hima. Bakka deeggarsa gochuuf itti bobba'ee naannoo yaaballootti gargaarsa mootummaan dhiyeessu malee sochii qaamoleen hawaasaa biroon hedduu akka hin argine dubbata. Yeroo ammaa miidhaan hongee godin Boorana keessatti geessisaa jiruuf birmaachuuf qaamoleen hawaasaa gama miidiyaa hawaasan dabalatee sochii adda addaa gochaa akka jiran torbe dabree kan dubbifnee hooganaan buusa gonofa godin Booranaa obbo Liiban Saaraa hima. Deeggarsi qaamolee adda addaan walitti qabamaa jiru kuniin akkamiin warra miidhaman birgaa ka jedhuu fi dhimmoota kaan irratti miidiyaaleef ibsa kennanii pireezidantiin itaanaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaaluu Abdii uummata rakkoof saaxilamee akka baraaraan qaama hundaaf waamicha dhiyeesse. Deeggarsi taasifamu kamuu karaa waajjira pireezidantii buusa gonofaatiin qofa ta'uu akka qabu obbo Awwaal Abdii hubachiise. Mootummaan naannoo Oromiyaa deeggarsi lubbuu baraaruu godhamaa jiru cinaatti rakkinichi bu'uura irra hiikuu fi tarsiimoo hongeen itti qolatamuu danda'u qopheesse.